daawwattoota kiyyaa akkam nagartuu bagi jiraatan yeroo dheeraa booda viidiyoo gaaffiiwwan kutaa 12 bara 2015tiin walitti deebinee jira. Barattoonni baay'een keessan gaaffii kana akka isin dalaguuf baay'ee na gaafattan. Anis ittuma yaadaa jira waan ta'eef haalumatti na mijaa'uu dhabeef malee akka isin dalagu wadaa siisee ture jechuudha. Kanaaf guyyaa addaa gaaffiiwwan 5 yookaan immoo gaaffii 6 dalagna jechuudha. Xixiqqeessee isin dalaga jechuudha. Gaaffii na itti jalqaba barbaadu gaaffii language focus yookaan immoo grammar part jalqabaa jechuudha. Gaaffiiwwan grammar part jalqabaa jechuudha. Okay. Gaaffii an dalagu yookaan immoo koodii an dalagu koodii sabee kood 1 booklet kood 323 jechuudha. Gaaffii kuni jalqabbiin isaa paragraaf jalqaba na fakkaata. Okay. Writing jalqaba tokko kun 8 writing dha. Party qaba jechuudha. Kanaaf an party dalagaa jiru party lamaffaa jechuudha. Is party lamaffaa madha is language focus jechuudha. Okay. Part 2 language focus jechuudha. Jechuun grammar jechuudha biraati. Language focus jechuudha. Kanaaf gaaffiin 1956 gaaffii grammar jechuudha guys. Kana jechuun grammar maadha? Grammar baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa ni hubanna jechuudha. Kanaaf kallattii maan gara gaaffii deebisa. Gaaffii 5 guyyaa lama ta'eeti. Gaaffii 5 isin dalagaa deema. Akkasitti hin baay'anne isinillee irraa hubataa deemsa jechuudha. Gaaffii tokkoon isaanii isin ibsaa deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kallattii maan gara gaaffii deebisa. Gaaffiin bara 2015 yookaan immoo waggaa dabreedha. Barattoonni kutaa 12 fattaraman tokkoffaa maayidha. Okay, keessi gaaffii 19ffaa jechuudha. One of my favorite sport is jedha. One of okay. One of my favorite sport is A swimming jedha. B to swim jedha. C for swimming jedha. And D swim jedha. D swim jedha. Eshi gaaffii kana deebisuudhaaf jechuudha. Awwaala gaaffiin kun waa'ee maalii ta'uu isaa adda baaftu qabdan. Gaaffiin kun waa'ee maalii akka ta'e addaan gaaftu qabda jechuudha. Gaaffiin walumaa galatti gaaffii waa'ee Gerunds guys. One of my favorite sport is dash. A is swimming, B to swim, C for swimming, and D is swim jechuudha. Gaaffiin kuni gaaffii waa'ee Gerunds. Gerunds mostly we use as a noun, as an object, as preposition, as subject ne fayda baay'ee qaba jechuudha. Mee highlight gabaasa notice ni kenna. Deebiin kun maal isin fakkaata? Okay. One of my favorite sport is dash. A is swimming, B to swim, C for swimming, D is swim. Deebiin sirrii kam isin fakkaata? Okay. Deebiin sirrii isaa okay, D or C or B or A ta'a jechuudha. Deebisni isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. Swimming ta'a jechuudha. One of my favorite sport is swimming jechuudha. The answer is Gerunds as object jechuudha. Gerunds as object jechuudha. Gara dhumarratti Gerunds karaa baay'ee fayyadamna. Okay, karaa baay'ee fayyadamna. Kuni Gerunds isa akka object fayyadamu jechuudha. Is component of verb yookaan immoo isa xumuraa jechuudha. Is swimming jechuudha. Hima keenya xumuraa jechuudha. So Gerunds kana akka object akkasumas immoo as complement of a verb jechuudha. Formi verbiidhaan xumuraa jechuudha. Yookaan immoo complement yookaan immoo hima keenya xumuraa jechuudha. Hima keenya xumuraa jechuudha. Kanaaf gaaffii kana irratti dhaabadhee highlight gabaabaa isin kenna waa'ee Gerunds akka isin galuuf jechuudha. Gerunds as a noun fayyadamna, as a subject, as preposition fayyadamna jechuudha. Kanaaf kana ibsu gochuudhaaf akka isin galuudhaaf xiqqoo highlight isin barreessaa notes irra dhaabattanii gaaffii kun deebisaa akkamitti akka ta'e ni ilaalta jechuudha. All right.
Okay. Gaaffii waa'ee jirandii waan ta'eef ibsa jirandii wal qabatu isin agarsiisa jechuudha. Okay, tokkoffaan maalidha? Yaada isaa walumaa galatti jechuudha. A gerund is the ing form of kaas. Yeroo baay'ee jirandii bifa kamiin ta'a? Bifa ing form ta'a jechuudha. So a gerund is the ing form of a verb. Okay? Verbi ta'ee bifa ing form ta'a jechuudha. That used as a noun akka maqaatti kan nu fayyadu jechuudha. As a subject, okay, akka subject kan nu fayyadu, as a direct object akkana kan nu fayyaduu fi as an object of preposition ni fayyada jechuudha. As an object of preposition kan itti fayyadamtaa jechuudha. Kuni definition yookaan immoo hiika isa jiran jechuudha. In short, gerund is used what? Is used as ing form of the verb jechuudha. Bifa ing form kataa hundi maala jirandidha jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa ilaalu yookaan immoo faayidaa tokkoffaa jirandi ilaalu. Faayidaa tokkoffaa jirandi eessa fayyadamna? The gerund is used as a subject of a sentence. Akka sabeetti fayyadamna jechuudha. Hima kana keetti jirandi dura finnee akka sabeetti goonee fayyadamna jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa. Tokkoffaa maala? Gambling is a bad habit jechuudha. Gambling is a bad habit. Hima keetti gambling kenna maala? Is noun jechuudha. Akkamitti fayyadamne akka sabeetti fayyadamna jechuudha. Jirandi waan ta'eef jechuudha. Verbaan waan ta'eef jechuudha. So gambling is what? Is a bad habit jechuudha. Sabeettidha, nounidha. Just we use as what? As a gerund jechuudha. Lammaffaa gossiping. Gossiping is useless. Eessa fayyadamne hima kenna keessatti sentence jalqaba fayyadamna jechuudha. Wanti sentence jalqaba fayyadamnu hundinumaadha sabeetti yookaan immoo nounidha jechuudha. So gossiping is useless. Next, listening. Listening is better than talking, or listening is better than talking. So, in this sentence, what is our gerund? This one is listening is our gerund. When we kasma, pero mo gabi kelimada as sabeti dala jirachu. Gerund is used as what? As sabeti wala juruf. Yero hunda yu gerundin ken jelka otu ufunda. Akka nauni te, akka sabeti direct te ufunda chu. Kanaf gambling, gossiping, and listening, they are what? They are a gerund that used as what? As a subject akka fayyadamnu. Okay, jechuudha. Kuni faayidaa isa tokkoffaa jechuudha. Faayidaa isa lammaffaa immoo mee walumaan ilaallu. Daawwattoota kiyyaa isa tokkoffaa gerundii akka sabeetti ilaalaa jira. Lammaffaan immoo the gerund is used as objects. Okay? The gerund is used as what? As object of a sentence. Gerundin yeroo object ta'uuf haala kamiin fayyadamna? The gerund is used after some verbs. Yeroo hundayyuu gaafa object fayyadamnu isa dura maaltu jiraachuu qaba? Isa dura verbiin jiraachuu qaba jechuudha. Yeroo hundayyuu jechuudha. The gerund is used after some verbs jechuudha. Gaafa akka object fayyadamnu jechuudha. Example, Enoch enjoys reading. Amma hima keetti gerundin kee maadha? Reading dha jechuudha. You see, reading actually. So, after reading it, drama kamna verbi kamna chuo. The gerund is used after some verbs actually. Gerund can fayyadamnu after some verbs actually. Verbi to wait is to read actually. Verbs to read actually. Kanaf Enoch enjoys reading it. Hima keetti reading kelmada. It is gerund as object of sentence actually. Kanamo akka object kalu actually. Okay, kaitano Ahmed denied playing football. Ahmed denied playing football. Now this sentence. What is denied? Denied in Kelmada is verb actually. Verbi mal dura fayyadamne, verbi gerandi dura fayyadamne. Okay, what about just playing? It is gerund as what? As an object actually. So Ahmed denied playing football actually. Kana fayda lawa famada. Gerandi akka maali fayyadamne akka object fayyadamne actually. Kana wala akka fayyadamne akka sabete actually. Dura dhufe sabete ta'a actually. Dhume dhufe malta object ta'a actually. Sadaffaan immoo the gerund is used as object. As object of what? As object of a preposition. Sadaffaan kan baay'ee beekamaadha. Akka preposition yeroo fayyadamnu yookaan immoo preposition isaan dura yoo dhufe gerundii akka fayyadamnu ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf Bona is good at painting. Now hima keetti jechuudha. Gerund is used what? Is used as object jechuudha. Dhumarallee dhufu isa dura maal dhufe? Preposition dhufe jechuudha. Yeroo hundayyuu gerund dura maal dhufu qaba? Preposition dhufu qaba jechuudha. So
We use this gerund as object of what? As object of preposition from nature. Okay, Bona is good at adding preposition nature. Kaitano, Hawa is interested. Hawa is interested in playing football. In playing football. Himan ketti in kenmana preposition nature. Playing kenmana is gerund nature. Last but not least, Tola is fond of. You see, Tola is fond of is swimming. Now, what is swimming now in our sentence is gerund. Is gerund as a preposition. Objective A, objective preposition. Numara dhufe isa dura immoo maal fayyadamnu preposition kan fayyadamtaa jechuudha. Kanaaf Tola is fond of swimming in tennis jechuudha. Hima keetti tennisii swimming, playing fi painting mala. It is object. It is object of what? Preposition jechuudha. Isaan dura maal tura? At, in fi of mala. Preposition jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun walumaa galatti jechuudha. One of my favorite sport is swimming jechuudha. Deebiinsaa maal ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti amma isin kennamaadha. Asirratti amma isin kennamaadha. Isin kenna kan itti fayyadamu jechuudha. It is a complement of a verb or as a form of a verb jechuudha. Ni xumura jechuudha. Isin kun amma maadha? Xumura kenna jechuudha. Xumura hima kana xumursaa nu agarsiisaa jira jechuudha. Maal xumura? Jireenyi xumuraa jechuudha. Jireenyi xumura jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun sagalaffaa kana fakkaata. Walumaa galatti gaaffii waa'ee jireenyaa jechuudha. Gaaffii ida'amaffaan maalidha? Isin barreessaa. Okay, daawwattoota kiyyaa gaaffiin ida'amaffaa maalidha? The numbers of students taking this year's national exam is dash that of last year. Okay, the figure is constantly increasing every year. Gaaffiin kun gaaffii waa'ee maalitti? Gaaffii waa'ee comparison jechuudha. Waa lama wal dorgomsaa jira jechuudha. Bara kanaa fi waggaa dabre wal dorgomsaa jira jechuudha. Kanaaf maalidha? The numbers of students taking this year. Barattoonni waggaa kana insuraansii fudhatanii fi ka waggaa taree jechuudha. Okay? Ka waggaa taree jechuudha jechuudha. Kanaaf ka waggaa tareetiif ka waggaa barana wal dorgomsisaa jira jechuudha. Kanaaf filannoon keenya maalidha? A fewer than jechuudha. Gaaffii maalidha? The numbers of students taking this year kan bara kana fudhatan jechuudha. National exam is that of last year. The figure is constantly what? Increasing every year jechuudha. Kanaaf kan bara kana kan bara da waggaa dabree caala baay'ina qabaa jechuudha. Barattoonni irra baay'atanii jechuudha. Kanaaf fewer than hin xiqqaatanii? No. Lesser than baay'ee gadaanaadha miti. Less than greater than. So this one is what? The best answer jechuudha. Irra guddaadha jechuudha. So the numbers of students taking this year national exam is greater than that of last year jechuudha. Ka waggaa ture irra guddaadha jechuudha. So the answer is what? Greater than jechuudha. Salphaa waan ta'e jechuudha. Salphaa waan ta'e jechuudha. Okay, taanu mallattoon guddaan comparative maadha? Zaan jechuudha. Yoo superlative immoo maaltu ture jira? Zaatu jira jechuudha. Za plus greatest thaan osoo superlative deebisaa maal ta'a? The greatest thaan jechuudha. Kun immoo comparative waan ta'eef greater than jennaan jechuudha. Okay, yeem tokkoffaan dash you stop your being promiscuous, your chance of being affected by sexually transmitted disease will be so high. Okay, hunger one bada. Okay, one balagumma abdutachu. Dash you stop your being promiscuous, your chance of being affected by sexuality. Namicha kun maal ta'uu isaa ibsaa jira. Namichoon kuni seksii yookaan immoo namoota dubartoota garagaraa wajjin yookaan immoo nama garagaraa wajjin godhuu isaa yookaan immoo raawwataa jiraachuu isaa nu ibsa jechuudha. Kanaaf wanni kennaaf jira jechuudha. Hanga waan kana dhaabdutti yookaan hanga waan kana dhaabdutti dhibeen kee yookaan immoo dhibeen akka gara kee dabru. Waliigalaa malee dhibeen kee carraan dhibee si dabruudha guddaa akka ta'uu ibsaaf jira jechuudha. So A unless B if C could D should jechuudha. Gaaffiin gaaffii waa'ee maalitti? Gaaffii waa'ee conditional sentence jechuudha. Conditional sentence keessaa salphata jechuudha. Gaaffiin kun waa'ee maalitti? Gaaffii conditional type 1 waa'ee unless jechuudha. Unless jechuun keessaa maalidha? Hanga jechuudha. Unless jechuun unless plus positive jechuudha baay'ee. Unless taanee maal fayyadamna? Positive fayyadamna jechuudha.
hima positive jechuudha. Hima affirmative fayyadamna jechuudha. Unless taanee negative yoo fayyadamne. Okay? Unless you don't jennuun. Okay? Unless you don't go to school jennu barata. Go to school. Unless mataa isaa maalidhaa? Negative waan ta'eef jechuudha. Don't do negative waan ta'eef negative lamaa hima tokkotti hojii deemuu danda'u jechuudha. Kanaaf unless fayyadamtee maal fayyadamuu qabda? Positive jechuudha. So unless you jennaana. Unless you go to school hanga barumsaa hin deemne jechuudha. Kanaaf unless maalidhaa? Mataa isaa negative jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidhaa? Unless if it kalaa jechuudha. Keessaa deebiin isaa maalidhaa? Unless jechuudha. So unless you stop your being promiscuous, your chance of being affected by sexually transmitted disease will be high. Hanga waan gadhee yookaan immoo waan fokkataa akka promiscuous jedhamutu jechuudha. Laadutti carraa dhibee kee babal'atu guddaadha jechuudha. Hidhimni lammaffaa the wall of horror. See guys, the wall of horror dash in the 6th century. Okay, the wall of horror, yeah. Gaaffiiwwan maalti? Gaaffiiwwan passive jechuudha. The wall of horror dash in the 6th century jechuudha. A were built. The wall of horror is singular jechuudha. The wall of horror tokko bicha agarsiisaa jechuudha. Okay, the walls of horror jenna. Osoo essential dabalee baay'ee ta'uu isaa ibsa jechuudha. Ammaaf maal ta'uu isaa ibsa? Tokko bicha jechuudha. The wall of horror. A were built, kanaafuu were built hin ta'u jechuudha. Has been built, present perfect dha. Okay. Okay, was built and was being built jechuudha. Kanaaf the wall of horror dash in bara jaarraa gaafa 16ffaa yookaan immoo jaarraa 16ffaa keessa argama. Ammaa miti jechuudha guys. Kanaafuu gochichi yoo raawwatame yeroo darbe keessa raawwatame jechuudha. Past tense dha jechuudha. Kanaaf passive illee maal ta'uu qaba? Past tense passive ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf the wall of horror were built akkuma isin jedhe kun singular waan ta'eef kana ta'uu jechuudha. Has been built present perfect hin ta'u jechuudha. And was built, okay, was being built amma ijaaramaa jira yookaan immoo yeroo darbe keessa no raawwatamee jira jechuudha. Kanaaf deebii isaa kamiin was built jechuudha. Formula keenya kan past tense dha. Maalidha? Subject plus verb 2 plus object dha jechuudha. Kun maalidha? Active jechuudha. Gaaf passive jiru maalidha? Objectiin gara dhufu maal ta'a? Subject ta'a jechuudha. Subject plus verb 2b was, where plus verb 3 plus by plus object jechuudha. Subjectiin gara dhufu maal ta'a? Object ta'a jechuudha. Kanaaf himu kun waan beekamaa ta'eef baay'ee fayyadamne jechuudha. Kanaaf the wall of horror was built in the 6th century jennee haala kanaan fayyadamne jechuudha. Kanaaf gaaffiin amma isin dalagee gaaffii 4 gaaffii dhedheeraa waan ta'eef jechuudha. Ka tokkoffaa ibsa gahaa waan barbaaduuf waa'ee Gerundsdha. Martuun ibsa baay'ee barbaada. Haa ta'uuti gaaffii salphaa waan ta'eef ibsa gahaa isin kennine. Kanaaf gaaffiiwwan haga maal argaman 4 gaaffii gaabsee akka isin baay'inatti isin dalaguu barbaade malee waan biraatu illee miti. Jabaadhaa irraa fayyadamaa. Yoo isin hin galine gaafadhaa. Gaaffiin hidhamee lammaffaa jirra. Itti fufaa jiru. Hidhamee sadaffaan paartii lammaffaa keessatti walitti deeminaa jechuudha. That's all. Bye bye.